السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتو تردفتو تشانا لقول دبرتو تفيا كيسني جرتني أنا جاك أبانا بلتي سن عشان نجاك أوا قالت ربي جرتني بجزراتني سنين جدا برنوني كنا كايرو دربيت تاني كيتفو فتا إن شاء الله برنوني كنا كادا مو متدوري نساء وانتوتا حاتي منا أبا منا الرا بربادو wantoota haati manaa abbaa manaa irraa barbaaddu waliin laalla inshaallah. maal inni wantoonni haati manaa abbaa manaa isii irraa barbaaddu jennee kalaallu yoo ta'e waan baay'ee jira. abbaa manaa isii irraa wantoota haati manaa barbaaddu waan baay'ee jira. garuu keessaa ijoon jiruu isaanii nam tokko jaarsaaf jaartii ta'ee waliin mana keessa yoo galu abbaa manaallee haa ta'u haati manaa har'aaf garuu ka haati manaa abbaa manaa irraa barbaaddu laalla waan baay'ee walirraa barbaadan. namni akkuma namaa akkuma manuma tokko keessa bultii ijaaratee sargii godhatee baasii baasee mana keessa walii galee qofaaf jaarsaaf jaartiin jedhamu. mana keessa jaarsaaf jaartummaan dhugaasu yoo jiraatte malee namni mana fakkeenyaaf ilma tokko mana itti ijaaranii dargaggoomee waan jedheef qof bultii godhanii fi qabeenya qoodanii fi mana baasanii jaartiitti fudhanii biraa galuun gahee nama alaati. gaheen biraa ka jaarsaaf jaartummaa mirkaneessamuu jara lamaan mana baasan bira jirti jechuudha. dhugaadha dirqama. maaliif ala baanee maaliif bultii ijaaranii nu baasanii maal akka goonuu fi zim jennee jaarsaaf jaartii taanee tarii ijoollee qofa argachuu jaarsaaf jaartii jennee waliin mana galuu qofaan nu gahaadhamoo waan jaarsaaf jaartii taaneef waan hundaan mul'isuu qabna jedhanii itti xiyyeeffannoo godhuun gahee dirqama warra bultii ijaaree jaarsaaf jaartii ta'eeti jechuu. ammoo dubartiin takka jaarsaaf irraa maal barbaaddi? yaani biyaansi yoo diqqaate wantoota afur tokko afurin ilaalla. nu dubartii waan guddaa dhiirarraan barbaannu dhugaa dubbachuuf waan guddaa dhiirarraan barbaannu waan xiqqoo xiqqoodha wanni nu barbaannu waan xiqqoo xiqqoo sayyoo dhabnee garaan keenya nu cita waan guddaa yoo dhabne irra. fakkeenyaaf warqii sii bitee jaarsi kee warqii sii uwwisee warqii sii bitee akka shururuu siin jedhee maal maal sanirra yoo akkam yoo ma'ala bahee deebu afaan gaariidhaan haala gaariidhaan akkam jirtaa biifti nagaa qabda maal qabda yoo siin jedhee nu'uu santu nu sobaa jechuu dubartoota. kanaaf dubartiin takka jaarsaaf irraa maal barbaadde isa jedhu tokkoffaa ilaalcha yookaan xiyyeeffannoo ni feeti. ilaalcha yookaan xiyyeeffannoo barbaadde dubartiin takka abbaa manaa isheerra. ilaalcha yookaan xiyyeeffannoo jechuun maali hiikni isaa yoo ka waliin laallu ta'e bakka kennee fi ilaalchaan qalbiidhaan jaartii ofii fakkeenya namni tokko rabbi najaan waa baasu jaartii ofii waan ganama fakkeenyaaf waan isiin ganama uffattee jirtu yoo sa'aatii takka sa'a lama booda gabbahee kan yaadannee jira yoo ol deebi'e fakkeenya isiin jijjiirattee jiraatte uffata sanii isiin ganama uffata biraa uffatteerti ta'a. yoo ala bahee ni dhufe ammoo uffata san jijjiiratteerti ta'a. ilaalcha yookaan xiyyeeffannaan jaartii ofii tana laaluu dhabuu irraa waan isiin ganama uffatte san hin yaadatu. injiraa miicadhisaniituma nyaataniituma dhuganiituma bahuu sanii miti dubartiin xiyyeeffannoo feeti. fakkeenyaaf dubartiin takka jaarsa ofiitiif jettee dhiqattee dibattee mana saalonaa deemtee rifeensa sii sirreeffattee inni mana hin jiru ta'a galti. maal feeti akka jaarsisii waaw maashaallah hin bareedda jedhu feeti. waaw maashaallah rifeensa tadha tolfatte kun akka malee bareeda gizee maraa akkanatti tolfattee natti tola gizee maraa oduu akkana uffattee natti tola akka jedhuun feeti. inni ammoo seeneetuma nyaateetuma dhugeetuma isiiyyuu laalu ilaalcha yookaan xiyyeeffannoo hojjanneef kana
xiyyeeffatee ilaalu ijuma gubbaa irraa qofaan ilaalee akkana nyaata fi nyaatee maal ba'ee cal'isa. Maali an mataa tolfadheeraa bar jettee ofiitti himti silaa ka ofii ilaalee waa akkuma seeneen xiyyeeffatee akka sa'aa dura jirturra jaartiin ta'ee jiramti waa maashaallah eessa deemtee tolfatte jedhee silaa gaa dubbatu feetii beektee isiin tarii isaafuu tolfatte ta'a. Inni ammoo cal'isee waan biraa sanqubaayyuun qabu nyaatee dhugee baha. Maal rifeensa deemee tolfadhee dhufettee itti himti waa haa jedhuuniif. Rifeensa tolfatteerta kun hadha tolfatte. Wanni akkana ni jira keessattuu dhiira teenne bira dhugaa dubbachuuf. Wanni akkana hedduu jira xiyyeeffannoon qalbii ilaaluun yeroo kana ni aartiisiin sii galee hay silanna aan laalu jechuu jaarsi kiyya kun aneennuuf dhiqadha aneennuuf dibadha aneennuuf tolfadha hay sila akkaan kaleessa jireerraa hadha jiramuu kiyya akkamitti hin beeyin akka qamiseen kaleessa isaaf jecha bitadhee haaraa uffadhee hadha kabraa jiradhe inni nan arguuyyu jechaa yuan aslan maaliif uffadha maaliif dibadha maaliif dhiqadha maaliif jijjiradha jaarsi kiyya xiyyeeffannoon na laalu jaarsi kiyya qalbiin na laal hay kun sirraa bareeda rifeensa kana naaf tolfattee naaf maal goote hin bareeda bar kaleessa akkati jiru sanirra mataan kan kee kun har'a kana na bareedee har'a kana na tolee jedhee yoo inni jajjabeessu yookaan xiyyeeffannoon laalu inni gammaddi beekte. Jaarsi kiyya kun adaa ammallee akkuma gaaf duriitti na laala jechuu jaarsi kiyya kun adaa na hordofa jechuu adaa innatti hin dubbatu malee yoo ani jijjiirachuullee baadhe dhiqachuullee baadhe rifeensa kiyya kanallee sirreeffachuu baadhe qalbii caba jechuuf keessatti adaa ammallee ija qalbiitiin na laala jaarsi kiyya jetti ni gammaddi beekte biyaassi asumaa warri dhiiraa yoo qalbii qabaattan jaartii teessa yeroo hunda gammachiisu yookaan akka isin gammaddu yoo feetan hadaraa isinitti haa ta'u yoo isin kabraa haa hafu callee morma godhatullee yoo jijjiiratte qalbiin laala. Gula dubartootaatiin hadha gula dhiiraatiin illee gayaa dubbitan. Isaan ilaallata waan ta'eef maaliif yoo keessisiin gammadanii manni kee gammachuun qabu waan ta'eef. Gaafa kan deemte inni hinumaan allaalu inni hinumaa hajaatiyyan qabu inni hinumaa dhiqadhee dibadhee maal jedhee kiyyaayyuu nallaalu waan ta'eef maaf dadhaba jetti. Yoo dhiise hoo bakka hin kennituuf isinillee hajaatti hin kennitu jechuudha. Waan hin dadhabduuf hin jiru kaa. Isatu gabbee ol deebi'ee waan torbaan hadhaa godhattellee ofirraa gadhaa qabaatte maan jijjiirannan jedhu namni yoo maal namaan jedha yoo nama laale yoo qalbiitiin nama laale yoo xiyyeeffannoon nama laale yoo xiyyeeffannoo fi ilaalcha gahaa namaa kenne qofaa jechuu kan nama argu. Kanaafuu warri dhiiraa argaa dubartoota teessanii ija qalbiitiin laalaa xiyyeeffadhaa akka isinitti tole hattaa waan isinitti bareede bichaa hedduun taane bari uffata kalee godhatte sanirra hadha yoo godhatte irra natti tolaa ka hadha kanatu irra bareedaa rifeensa akka kaleetti tolfatte sanirra yoo akka hadhaa kana natti tolaa garuu maashaallaa yoo jette jaartiin tee ni gammadde akka malee maaliif jaarsi kiyya har'allee na faana jira xiyyeeffannoo naa kennaara har'allee na jajjabeessaara. Aadaa jaarsi kiyya na jaalataa itti jireenyi keessa mi'aayaa deemaa jechuu kanaafuu dubartiin maal barbaadde dhiirarraa xiyyeeffannoo yookaan ilaalcha gahaa akkati kennituuf barbaaddi jechuu. Inni kun ammoo bultii mi'eessaa bultii qimamiitti godhaa bultiin keessan lamaan akka tolee deemu nama taasisaa jechuu. Okay. Asumaan warra chaanala kanaaf raawwataatan dhageeffattaniin bayinaa subscribe godhaa. Barumsi isinii kennamaa jiru kun akka isin jalan tarre waa'ee manaati, waa'ee jiruuti, waa'ee bultiiti wanni jala barsiisaa gula dubartootaati. Ka dhiirrillee yeroo tokko seenee dogongora feetti baratee bahu. Kanaaf subscribe godhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Okay, inni lammaffaan ammoo kunuunsaa fi dhageeffannaa ni feeti jechuudha. Dubartiin irraa maal barbaaddi kunuunsa feeti. Akka ni gartanii kunoo biqiltuu yoo bishaatti naqan malee yookaan ni coollagdii ni goggoddii yoo duutti naqe turanuu jechuu yeroo dheeraa irraa turan ni achiyyuu baduu dandeetti hiddisii barbadaa'uu danda'a. Dubartiin akkasan kunuunsa feeti. Akkatisii dhageeffattu feeti. Kunuunsa jechuun akka daa'ima shururuu jedhii sossobii maal jedhii miti. Garuu maal godhuu qabda jaartee yeroo takka
yeroo nyaattu biyaans isii waa godha isii furdisa isii huqqisaa fuduun taane jaalallatee kunuunsuuf jecha qofa uduu fi nyaatiin jaartitii afaan kaayi. Waan akkasii akka malee feeti. Amma icciitii ofii nu keessa jiru isinii himaarra waan kana tolchaannee warri dhiiraa jechuu dhageettan. Dubartiin kan isinirraa feetu, kan isinirraa feenu, kan isinirraa barbaaddu kunuunsaa fi dhageeffannaan feeti jechuudha. Kunuunsa jechuun biyaansi yoo isin ija keessa laaltee har'a maal taate maaf daalachoofte fuulli kan kee har'a maaf akkas jira har'a akka kaleessaas hin jiru har'a kaleessa irra wayyaadha har'a wayyaa miti yookaan wayyaan kaleessa hadha akkana jettee fakkeenyaaf kunuunsitu yoo taate na dhukkuba yoo isin jettee si himte ay si dhiisa ay akkana barra akkana xiqqoo booda waan akkanaa hojjette si dhiisa maal jettee ati yaaduma keetiin doktora taate akka biraa baatuuf himte kasi himattu yoo hattaa waan mana yaalaa geessituun illee hin qabne yoo hattaa waan mana yaalaa fidduun illee hin qabne jaartii teetii maal jechuun ni qabda afaan keessa keellee yaa jiraachuu baatu inni kun nuti waan afaan namaatii bahu laalla waan ta'eef ana haa dhukkubu maal taatee mataa keetti si dhukkubaa mataan kee na haa dhukkubu jechuun beeki simmiitu garuu jaalala keessatti waa dabaltee tarti. Maal taatee si dhukkuba bira teetti qaqqabdeeni kudhaan ol deebitee gabbaatee yoo ati jette kamana yaalaa isii fiddee uduu dubbatin uduu waan isiin gaafatin waan qabdutti fixattu irra jecha ati gootuuf gocha ati gootu kana qalbii isii madeessee jaalala keessan bishaa itti naqee akka abaabootti akka isiin biqiltu taasisaa jechuudha. Sanaafuu kunuunsuu qabda. Dhageeffachuu ni qabda ammoo yoo isii waasiin jette yoo fakkeenya isii waasiin mari'achuu fi waasiin jette ay injarjarama maal ta'aara dhimmo isii himuu dandeettii maan dhallee fiiddee ba'uuf dhallee borullee fiiddee ba'uuf isii dhageeffachuun feetu waan ofiitti himtu malee fiiddee bayuuf fiiddeetuma utaalu yoo isii waasiin jettuun feetu koo ta'e yoo isii waasiin jechuu barbaadde waasiin jechuu miti fuula isii irraa akkasii waasiin jechuu qabdu hubachuu qabda. Hubattee mee maal barbaadda qaalitti maal barbaadda maal ajamta mee maal naan jechuu barbaadda mee na him waan nu tursiisu yoo taate yeroo biraatiif kaayna waan gabaabduu taate ammoo mee na him jettee bira teettee dhageeffachuu ni qabda jechuudha. Dhageeffannaa feeti dubartiin takka dhiirarraa. Akkati hubattu akkati xiyyeeffattee laaltu akkati kunuunsitu akkati dhageeffattu barbaadde. Kanaafuu waan ta'e wayyoo si himuu feetee si mari'achuu feetee si dubbachuu feetee dhageeffachuu ni qabda. Jajjachuu daddarbuu hifachuun qabdu jechuudha. Kana gochuun kee maali jiruu keetiif jiruu isiillee kunuunsuuf tissuudhaaf akka bareedu akka abaabootti manni keessan akka bareedu gochuudha malee isii qofaaf miti jechuudha. Ati immoo dhageeffattu isiin sitti dubbattu xiyyeeffannoo keetuu fi garaa isii keessa gubattee aartee waan taatu dhabdee afaanin malee keessa sirraa fagaatee adeemaa jechuudha. Sirraa fagaataa adeema dhumarratti jiruun sun jiruun taane ta'ee argama yookaan carraan adda bahuu uumamuu mala jechuudha. Sababa xiqqaati uduu waan xiqqoo gootee jireenyi sun bareedu jireenyi sun namatti tolu godhuu dhabuutiin bultii nagas gahuu yookaan abbaa ijoollee haadha ijoollee eegataa tanii booda haga diigamuu ga'a maddi isaa maali waan xiqqishuu irraa waan xiqqishuu san kunuunsuu dhabuu irraa jechuudha. Inni sadaffaan immoo amanamummaa fi iftoomina barbaaddu dubartiin takka sirraa. Amanamummaa fi iftoomina. Amanamummaa fi iftoominni waan adda bahuu miti akka kiyyatti. Amanamaa ta'uu. Fakkeenyaaf waan hadha jetteen jaartii teetii waan hadha jetteen burgootee argamuu ati. Boru waan kana godhaa jettee himtaafimi waan san gootee argamuu qabda amanamaadhaati. Kaleessa waan feete balleessi kaleessa ka isii dura waan feete godhi feete yoo timte malee himu yuun barbaachisu waan isii dura dabarsiteef jechuudha. Egaa walitti dabalamtanii ammoo bara waan akkana ta'ee ture. Jettee yoo timte waan dhugaa ta'uu qaba akkasi amantuuf waan gootu ammoo mari'achuu ni qabda. Iftoominatti jechuun wanni isii dhoositu yoo jiraate wanni garanatti isii mileessitu yoo jiraate wanni itti nimne icciitiin gootu yoo jiraate isiin yoo irra geette amanamummaa fi iftoomini yoo hin jiraanne iftoom uuma feete dalaguuf ka'e waan silaa isii aarsaa wayillee yoo hojjechuuf kaate iftoomaan gaafa itti himte soba malee uduu isiin nama biraarraan dhageen uduu isiin nama biraarraan argine uduu namni biraa waan kana jedhee
himee isiin sitti ani dujiru maaf nama biraarra dhagaaduu ni jiru jettee sittiin aran indura iftoomatti waan dalaydu haa ta'u waan gootu haa ta'u ka mari'atteeni amanamummaadhaan itti himtu yoo taate jaalalli keessan wallaahi na amani jaalalli keessan cimaa deema. Maaliifi jaalala sii dabalti jechuu isinillee waan jetteen sanirra yoo si argite gootee yoo argamte amanamtee fakkeenya isin si amantee waa si kennuu malti. Qabeenya haa ta'uu yaada haa ta'uu icciitii haa ta'uu waan wayii amantee si bira kaa'uu malti. Akka isin si eeddeef si amantee san amanamummaa san eeddee ka jiraattu yoo taate yaa bareeda jiruu sanii yoomuu qalbiin si gara nagara sin daddaaxxu jechuudha. Dubartiin dhugumatti dhugaa isin himaame ufiillee yoo nama sobde yoo ka nama sobullee taate dubartiin dhiira nama sobduu argama isaan feetu. Yeroo kenniteef ilaaltee isteeppii haga ta'e eega waliin deemtee qofa yoo maqaaf taate malee garaan nama san waliin deemte nama kijibu dhiira nama kijibdu dhiira nama sobdu wallaahi kijibuun gaariidha jedhee ayimiin dhiifama kijibuun hamaadha. Hammeenni kijibuun qabu wanni biraa waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaafuu waan fedheeyyuu waan isii yoo attimte itti aarsu haa ta'u haa isii aarsuu irra kijibuu wayya jetteen filatiin kijibeetiin dhugaa himeetiin isiin aaru wayyaa filadhu. Atillee ka dhiiraa lachuu jechuu ammaaf garuu waa'ee dhiiraa waan dubartiin dhiirarra barbaaddu haasa'arruuf malee jechi kun yookaan dhiira qofatu waan akkanaa dalagaa miti dubartii birallee jiraachuu mala garuu mata dureen kenna waan dubartiin dhiirarra barbaaddu waan ta'eef waa'ee dhiiraa keessaa bahuu hin barbaanne. Malee dhiirti gaarii miti dubartii qofa gaariin jechuu kiyyaa miti garuu waan dubartiin dhiirarra barbaaddu iftoominaa fi amanamummaa barbaadde dhiirarra kun jiraachuu baannaan somni jiraannaan wal gashii walirra yaani wal sobuun yeroo baay'ee ka heddummaatu yoo ta'e isii dhositee garna waan biraa dalayda yoo ta'e ka isitti himtu waan biraa yoo ta'e ka harkaan daladdu yoo ta'e harkaan jiruu kee balleessite waan ta'eef nama tokkollee hin komatin. Maal dhosite jaartitee ta'u silaa boru bultee jaalala waliin deemtani icciitii isii dhositee nama biraati himtullee iyyuu maaltu jira. Waan silaa icciitii ta'ee waan silaa namni biraa jidduu keessanii arguu hin qabne hunda waliin arguu jirtanii duuba wanni biraa wanni wal dhositan maali yoo ka sobaa waliin jiraachuu taate malee. Kanaafuu dubartiin takka iftoominaa fi kunuunsa amanamummaa fi iftoominni jidduu jaarsa isiitiif isii yoo hin jiraanne jiruun sun jiruu guutuu hin taatu shakkii tokko malee jechuudha. Deemtee yookaan jiruu qisaasamtu wayii taateetu waliin deemanii yookaan adda bahuun dhufaa jechuudha. Kanaafuu yeroo kamillee waan feetan balleessaa waan feetan tolchaa waan feetan waan gagaaraa ulfaatu illee haa ta'u iftoominaan amanamummaadhaan jaartii teessanii hima nama biraa irraa oduu isiin dhageettee yoo isin gaafate nam tokko uma dalagame tokko dhageetteetu namarraa yoo gaafatte ka waakkatu jira ka kijibuuntu jira ka sobutu jira. Sobni kun ammoo jiruu nama diiga. Yoomillee ati gizee eega biraa nama sobde gizee kaan wama ta'een nama sobde uduu ati dhugaa feete dubbattee lamuu si namantu jaartinte. Maaliif sobdee gizee sinsi amante gizee sinsi amante sobdeetiin rifachiifte waan ta'eef ati haga feete dhugaa yoo haasofte wanne daladde yoo dhugaa ta'e yoomillee sin amantu jechuu dubartii ati jaartinte. Kanaafuu yeroo kamuu jaalatamtee jiraachuuf jiruu kee qulqulluu oofachuu yoo feete jaartite waliin iftoominaa fi amanamummaa qabaadhu jechuudha. Okay, kana barbaadde dubartiin sadaffaa irratti arfaffaa irratti immoo jaalala dhugaa barbaadde dubartiin. Jaalala dhugaa barbaadde. Jaalala dhugaa jechuun kayoo ala keessa deemte sooshaal miidiyaa irratti aanisii kufee aanisii cabee maalii kiyyaa jedhanii sooshaal miidiyaa kana irratti wal ifa malee naa godhaa warra bankara natti hin fakkaatu. Jaalala dhugaa. Ka jiruu tolchu. Jaalalli dhugaa mana keessa jira mana keessa gola keessa. Ka sobaa duun taane. Gizee uumaa sin argine. Gizee ati finni qofa mana keessa jirtan. Gizee ati dhibamtee mana keessa ciiftu. Gizee ati beeloftee beelis dhagame. Gizee ati yookaan ollaa qabaattee ollaan keessa seenee yoo si dhukkubee maal taate siin jenne hin jirre san eenyu ka waliin jiru isaami. Jaalala dhugaa achitti katti garsiiftu. Tarii yoo isiin yaaddofte yoo isiin dhiphatte. Jaalalli dhugaa kan aslan kan mirkanaa'ee beekamu yeroo rakkoo yeroo gaddaati malee yeroo gammachuuti miti.
yeroo rakka isiin cinqamtee tarii waa isii mudatanii tarii maatii isii keessa rakkoo wayii qunnamee yoo waliin dhaabatte maashaallah jaalala dhugaa qabdaaf jechuun hin danda'amaa jechuudha jaartii teetiif. Jaalala dhugaa yeroo rakkoo itti mul'ata isitti. Dhibamtu waliin dhibamu, beeloftu waliin beela'u, argattu waliin nyaachuu, gammaddus waliin gammadu. Hattaa jechaanis si jaaladha jettu jettu tuni yeroo tokko kasobaatti yeroo tokko dhugaas ta'uu mala. Si jaaladha afaanii tun ka gochaan argisiiftu. Fakkeenyaaf jaalalli dhugaa waa sadirra hundaa jecha gaarii gocha gaariif yaada gaarii of keessaa qaba. Kunniin sadii yoo wal faana hin deemne jecha gaarii gocha gaariif yaadni gaariin yoo wal faana hin deemne jaalalli sun dhugaadha jedhamee fudhatamuun inumaan ulfaataa. Yaada gaarii qabdaaf jaartii teetii haa jennu fakkeenyaaf. Akka isiin hin beelofne feetaa, akka isiin hin yaaddofne feetaa, akka isiin hin dhiphanne feetaami. Bira teettee maal jettaani akka ati yaaddoftuun fedhuu bare. Yaada gaarii irraa eegalta. Eegasii hoo jecha gaarii, eegasii hoo gocha gaarii hin garsiiftaa jechuudha. Akkasiin rakkaannee feetaa, akkasiin hin beelofne feetaa, akkasiin daalachofne feetaa bira teetteetiin yaaddee kophaa keetti yaaddeemi bira teettee ani bara akkati jecha gaariidha kun. Ani bara akkati rakkattuun fedhuu, akkati yaaddoftuun fedhuu, akkati na jalaa hiraartuun fedhuu, akkati na jalaa dhiphattuun fedhuu jettaan. Akka dhiphanne godhuufuu, akka yaaddofne godhuufuu fakkeenyaaf akka beelofte yoo taate waan dandeettuun daftee waan isii hajamsiisu yeroo sanii nyaata isii tolchuullee baadhu. Maaliif qixxaa lafa jirullee ifteetti kennuu hin taane godhuu miti. Yaada gaarii yaadde jecha gaarii jetteen akka jaalattutti himte gocha gaariin ammoo waan harka jiru san kenniteef jechuudha. Gaafa kunniin sadii wal faana deeme jaalalli dhugaa ni mirkanaa. Yoo ammoo si jaaladhaa jettaan afaaniin bas jecha bichaa yaada biratti yaanne gochaan hin garsiifne ambarsi malee jiraachuu hin danda'u jettaan. Garuu gaafa sin rakkatte biraa dheessita. Gaafa sin dhibamte biraa dheessita. Gaafa sin yaada wayii keessa galte biraa dheessita. Jaalalli kun jaalala dhugaatii miti. Ni beekte akka jaalala dhugaa hin taane yeroo uf obsitee dhossitee waa obsuuf waa dhossuudhaan ciniinnatteellee haasitti muu baattu malee yoo si hime yookaan waatu badaa yookaan wanni kunuu dabalamee dhufa jettee waan garaagaraatiin si himuu baattu malee akkati jecha bichaan jaalattu ni beekte jechuudha. Taataa jaalalli jecha bichaan deemu galma tokkollee hin gahu. Mana ijaarrachuun hin danda'amu. Ka ijaaramee iyyuu ni diigama waan ta'eef. Kanaaf dubartiin maal barbaadde jaalala dhugaa waa sadii wal fakkaatee deemu wal qabatee deemu barbaadde jechuudha faffaarratti. Ka waan sadii irraa addan baane jaalala dhugaa mirkaneessuudhaaf waan sadii adda qacituu hin dandeenye. Yaada gaarii, jecha gaarii, gocha gaarii. Kunniin sadii yoo addan baane jaalala dhugaa san jaalatee jechuudha abbaa warraa isii. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaala gola dubartoota barnoonni keenya kadhaa har'aaf qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Yeroo biraa barnoota kana fakkaatuun haga walitti deebinutti nagaannaa tura. Odoon bayin ammoo dhageeffattanii hin cadhisinaa. Yoo wanni barnootaan dabarsaaru kana keessatti wanni isinitti tolee yoo jiraate wanni akkanaa nutti tolee jira wanni akkanaa dabalamuu qaba wanni akkanaa hir'atuu qaba ka jetta yoo jiraate koomentii nu kaayaa. Ammoo ani jiruu kiyya keessa waan tokko na mudatee jira. Wanni akkanaa yoo akkam godhe sirraa haa wanni akkanaa maaliif akkana ta'ee jaarsi kiyyee haa ta'uu bultii keetuu haa ta'uu maatii kee irraa haa ta'uu hiriyaa kee irraa wanni si mudate yoo jiraate mee waan kana yoo maal godhe sirreessa jettee haga ta'e waan dubbisee irraa waan na mudate mudannoof muuxannoo qaburraa waan dubbisee argerraa waan hiriyoota kiyyarraa beekurraa asirratti yaada godhina maraaf barumsa akka ta'u akka isin deebisee dhiyeessuu danda'utti koomentii keessan jalannaa barreessaa. Nu wajjin dhaabatuun dagatinaa yaadaanis ta'ee sabskiraayib godhuudhaanis nu jajjabeessuun dagatinaa isiniin jedha. Haga amma ka waliin turre obboleettii keessan Aayishaadha. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.